dubartiin qabeenya mana zaramtee yookaan hiikamtee hin dhumnedha. Dubartiin sanyii kunuunsi guddaan godhamuufi qabudha. Kanaaf allaatti qilleensarraa balali'aa ooltuu reeffi ishee lafuma jechaan nageenyaati. oduu dubartiin jiraachuu baatte guutuu waan taatan isinitti fakkaata. allaatti qilleensarraa balali'aa ooltuu reeffi ishee lafuma jechaan nageenyaati. Keessattuu immoo dubartoota bara kanaa kanaamu eessa kana harkaa ba'an eessa gaadhaa duba nama fiigsanii aduu ofumaa fiiganii dadhabanii malee maatiimoo yoo biyyoo taanan dubartiin deemte kanuma dhiirati akkuma dhiirarratti kufti eessa gahan fiiganii eessa gahan ayyee ani dubartoota dubbisuu sodaate maal sodaatta yoo biyyoo taanan dubartiin harka dhiira keessan baatu akkuma dhiira keessatti kufti ani fiigdee yeroodhaaf yoo fiigdeyyuu eessa yoo naayitu ayyee dubartoota hojjetaa mooti wanti isin barsiisa akkamitti akka adeemsitee qabdu kiyyoo salphaadha. Dubbii amma dubbatte kana lammaffa gurri koo sirraa dhaga'u. Lammaffa biyyoo abbaa keetii nyaadhu. Deebiteeti harmaadha keeti ciniinta gurbaa. Dubartoota itti akkamitti tokkoshuma sanuu na biratti na teechifteemu. Nan bade. Akkata si guddise miti. Akkanumatti si guddise. Dubartii jechuun ikkoo waan baay'eedha. Oduu dubartiin jiraachuu baatte guutuu waan taatan isinitti fakkaata. Ay bara. Otoo dubartiin hin jirre ta'e waan guutuu taatu sitti fakkaata hin jedhe. Dubartiin waan meeqa dandeessi? Ogeetti beektuu bakka yaadde gahuudhaaf maaltu hambisa? Fiigee ol tarkuma dhiira tigistee jedhu kan harka dubartiirra nyaatte malee sitte maal isheen kun maal beekte sitti haasaatii? Horiidhaatu gaddeemtuun kun gurbaa argaa koo duraa ture mana kanatti si arguun barbaadu warra hindi jigud ani ko siif jedheen beekuu dadhabee miti waan beekne sitti fakkaata mana keessa teenyaan si guddisuudhaaf gurbaa albaatii keessarraa miicca si guddisee tanarraa akkanatti dubartii wanta waa hin baafne sitti fakkaadde ani haati kee gatii meeqa akkasitti kaffaleen beektu? I am sad. Baay'een gadda. Baay'ee tokkoon gadda. Dubartii jechuun haadha obboleettii haadha manaati. Dubartiin waan baay'ee sanyii baay'attuudha dubartiin. Maal beektaa sitti haasaa? Dhaloota si'ana. Maal godha sila? Tuma dhiisu wayya malee. Tolee, nagaan isiniif haa ta'u hordoftoota yuutuubii koo mara keessaniif akkam jirtu akkam yeroo kana keessa gooftaan galataa fudhatu obboleettiin keessan baay'ee nagaa godha. Egaa diraama gabaabaa kana kanan isinii hojjedhe barumsa guddaa irraa barattu jedhee yaada. Namoonni baay'eenis ta'e nuti mataa keenya waa'ee namoota dhiisee mataa keenya irratti waan tokko haasa'uun barbaada. Obboloonni keessattuu biyya ormaa jirru asii hojjennee harka dhiirarratti hirkannee jiraachuu barbaanna. Osoo hojjechaa jirru oduu humna qabnu, oduu fayyaa qabnu, oduu sammuu qabnu, sammuu yaadu, ija ilaalu, harka hojjetu, humna otoo qabnu, inerjii guddaan, ogummaa guddaan otoo nu keessa jiru yeroo baay'ee harka dhiirarratti of kuffisuu, harka dhiirarratti hirkachuu, harka dhiirarratti of galuu barbaanna. Kun gonkumaa ta'uu hin qabu obboloota koo. Nuti dubartoonni warra hojjetanii of danda'anii jiraachuu dandeenyudha. Isa kana isinitti himuu barbaada. Dhiironni baay'een akkuma yeroo ammaa kana obboleessi ammaa kun fakkeenya dhiira ta'e hojjete jechuudha. Dubartiin nu harkaa hin baatu. Dubartiin kan keenya. Yeroo hundumaa dubartiin nutu hooggana jedhanii dhiironni baay'een iyyaadu. Akkasuma dubartiinis dhiiraan hoogganamuuf dhiira harka dhiiratti galtee taa'uudhaaf harka dhiirarraa nyaachuudhaaf
Yeroo baay'ee otuma hojjechaa jirru yaadni keenya gara booddee isa kana yommuu ta'uun argina. Obboloota koo isa dhugumaan isiniin jedha nuti dubartoonni ogeessota beektota qormaanni danuyyoo nutti baay'ateeyyuu utuu abdiin kutatiin warra tarkaanfannee darbuu dandeenyudha. Kan akka dubartoota qormaata itti baay'atu hin jiru. Nuti balaa xiqqaadha, balaa guddaadha, balaadhaaf saaxilamuu fi baay'ee dhiyootti jirra. Haa ta'uyyuu malee nuti warra abdiin kutannedha. Amma kana dhiibba yoo jiraate, amma kana balaa yoo jiraateyyuu, qormaanni yoo jiraateyyuu nuti dubartoonni harkaan laannu. Kanaaf obboloonni hojjechaa jirtan, obboloonni sammuu yaadu, harka hojjetu, ija ilaalu, gurra dhaga'u, qaama guutuu, fayyaa guutuu qabdan yoomiyyuu taanan namatti harkachuudhaaf hin yaadina. Har'a hojjechaa jirta miti borus hin hojjetta. Har'a harka waan qabduuf, fayyaa waan qabduuf, sammuun kee waan yaaduu fi hojjettee argachuu dandeesseerta. Borus hojjechuu dandeessa. Humna qabda. Dubartoonni baay'een biyya ormaa kana gaafa galle abbaa manaa gaarii kan qabeenya qabu, kan hojii qabu, kan na bulchuu danda'u. Heerumee tanan nan ta'a jenna. Maafan ta'a? Utuun harka qabu maafan ta'a? Utuu sammuu yaadu qabu maafan ta'a? Utuun qaama guutuu qabu maafan ta'a? Utuun humna hojjetu qabu maafan ta'a? Kun ta'uu hin qabu. Kana yoo isiniin jedhu yoo abbaan manaa yookaan dhiiraaf hooggansi yoo kenname akka macaafa qulqulluutti garuu maxxantuu ta'anii jiraachuuf miti nu. Namni kophaa ta'uun isaa gaarii miti jedhee gargaartuu akka isaa uumuudhaaf kan yaade Waaqayyo waan ta'eef nuti akka gargaarruufidha. Dhiirri tokko guutuu ta'uu kan danda'u yoo dubartiin booddee isaatiin isa gargaarte. Dhiira milkaa'ee kam duubayyuu dubartii cimtuu dubartii ogeettii hin jirti. Dubartiin cimtuudha. Dubartiin qabeenya mana zaramtee yookaan hiikamtee hin dhumnedha. Dubartiin sanyii kunuunsi guddaan godhamuufi qabudha. Kanaaf obboloonni koo dubartootaa isuma dhuguma ilaalcha hin danda'u jedhu of keessaa baasa. Ilaalcha dhiiratti maxxantanii dhiirarratti of gattanii harka dhiira qofarraa nyaachuudhaaf harka dhiiraa eeggattanii argachuudhaaf kan yaaddan pilees ammaan booda of danda'uudhaaf yaala. Akkuma abbaan manaa keessa fiigu isinis fiigdanii, akkuma abbaan manaa keessa dafqu isinis dafqitanii hojjechuu hin dandeessu. Abbaa manaa keessa wajjin fiiguu hin dandeessu. Yoo gaala dhaabattanii jechuudha. Amma yeroo kophaa fiignu kana gissee gaala dhaabannes fiiguu hin dandeenya. Fakkeenyaaf kan dubartootatti ulfaatu yeroo ulfaa, yeroo daa'ima godhatan kana qofatu itti ulfaata. Kanarraa kanaaf maaltu nutti ulfaata? Yeroo ulfaa ji'a 9 inni dhugaa rakkina guddaadha yeroon sun. Yeroo daa'ima qaban namni daa'ima qabuuf hin jirre yoo ta'e dhugaadhuma daa'ima sana guddisuudhaaf manatti deebi'uun hin danda'amu. Haa ta'uyyuu malee manatti deebi'uu jechuun maxxantanii harka maratanii harka dhiirarraa nyaachuudhaaf akkasumatti taa'uudhaaf miti. Daa'ima ofii akka ta'utti guddisuun iyyuu ogummaa caaluudha waan ta'eef. Kanaaf obboloonni dubartootaa yoomiyyuu taanan harka dhiirarratti of gattanii jiraachuudhaaf ofii keessa hin eeyyamina. Maxxantuu taatanii jiraachuuf ofii keessa hin eeyyamina. Hojjechuu hin dandeenye, milkaa'uu hin dandeenye, fiixan bahuu hin dandeenye. Dhugaan isiniin jedhe. Chaalenjiin qormaan akka dubartootatti baay'atu eenyutu hin baay'atu. Haa ta'uyyuu malee yeroo baay'ee dubartoonni rakkina gidiraa keessa taa'inye dubartoota yeroo baay'ee kan rakkatu jechuudha. Garuu akka rakkannuuni badduun baane waan goonus hin wallaalle abdiin kutanne yeroo bitaan mirgi baay'ee kam akka ta'e yoo wallaalle yoo rakkinni gidiraan asiif achi nu qabeyyuu nuti dubartoonni abdiin kutanne nuti dubartoonni qormaata sodaanne isuma dhuguma kan akka dubartii qoramu hin jiru kan akka dubartii balaaf saaxilamu hin jiru. Haa ta'uyyuu malee kan akka dubartiin cimtuun ogeettiin beektuun hin jirtu. Humni dubartoota keessa jiru dhiira keessa hin jiru kan isin dhugaan isiniin jedha. Ilmi dhiiraa tokko gaafa abdii kutatu gaafa mee dhiira qarshii argatee dhabe tokko ilaala. Baay'ee isaanii kan of ajjeesan meeqatu jira. Dubartiin garuu yoo waan fete ulfina amma fee ga'urraa yoo gadi buuteyyuu ammas gadi jettee dandeetti ka'uu qabdi. Dubartiin akka joobiraatti na fakkeessa. Isuma dhugumaa jechuudha. Yeroo baay'ee kana booda naman ta'a. Kana booda isheen yeroo itti jedhamutti gaafa isheen akka joobira humna shaareeffattee kaatu dubartoota baay'ee ilaaluu dandeenya. Nuti dubartoonni abdii hin kutannu. Dubartoonni cimtuudha. Isuma dhugumaa jechuudha. Kanaaf obboloonni koo biyyoota ormaa keessa jirtan keessattuu mana arabaa keessa kan jirtan
dhiira waa qabu argeen inni na jiraachisuu danda'a waan ta'eef isa wajjin kanan jiraadhu gaa'ilan isa nama akkanaa wajjin dhaabadhe yeroo baay'ee iyyaanna jechuudha. Nama hojjetu wajjin gaa'ila dhaabachuun waanuma jirudha. Gaariidha. Kan hin hojjenne maarraa goone. Haa ta'uyyuu malee ofii keenya immoo teenyee harka isaa eeggachuuf hin eeyyamina. Kun isin qofaaf otoo hin taane sabaaf dhalootaaf yaadurraan kan ka'e jechuudha. Otuu harka lama qabu, otuu miila lama qabu, otuu sammuu qabu, otuu humna qabu, otuu fayyaa qabu kan maalifan ta'an. Kanaaf ilaalchi kana sammuu keenya keessa balleessine humna qabnu, dandeettii qabnu, yeroo waaqayyo nuu kenne bara waaqayyo nuu kennetti onnannee hojjennee yaada kana saba keessaa, dhiira keessaa, dubartii keessaa balleessuu danda'u qabna jechuudha. Kanaaf nuti warra of dandeenye gatii kaffallee waan gaarii tokko hojjechuu dandeenyu waan taaneef yoomiyyuu taanan nuti cimoodha. Waaqayyo isin haa eebbisu. Like, share, subscribe gochuu inni isin yeroo biraa walitti deebinaa turtii gaarii.